Gabaanis qaalee waan inni nyaatus dhabaa jira. Mindaan ji'aan argadhus wacii koo hundumaa dachaan irratti caale homaa jireenyi mana jibbisiisaa jira. Kan koo kana Waaqayyo nu batuuyi. Gara na waaqumti narmaan. Ati immoo maal taate booti? Boleh koo wangeeluma keenya jiraa'u jedha warra gadda wajjin gadda warra bu'aa wajjin bu'aa kan jedhu wangeeluma keenya. Namni fayyaa qabu akka nama wajjin bu'aa. Ani kanan sin jedhu obboleessa koo kootu waldaa deemna rakkina kee dhiphina kee hundumaa Waaqayyo furmaatee si laata kootu waldaa deemna. Waldaa? Deebisi filmooti. Ijoollee achi keessa. Naayikii lama achumaan deebisi. Jireenyi baranaa kan namatti tolaa barcuma dhaabdatti toleera. Akkasii dha warra baay'ee kootu kana waldaaneera. Galanni Yesuus haa ta'u, Yesuus gooftaadhaame hundi keenyayyuu nagaa taanee Waaqayyo nu gargaaree nu eegee nu baasee nu galchee torbeedhaa gara torbeetti guyyaadhaa gara guyyaatti nu dabarsee isin nu ga'e kana hundi keenyayyuu galateeffachaa kadhanna. Saarraan nu ga'e kana nagaa nu godhee jireenya keenya nagaa godhee waan hundumatti nu gargaaree har'a nu ga'e kana Waaqayyoodhaan galateeffachaa kadhanna. Kadhadhaame Waaqayyoodhaan Yesuus Kiristoos gooftaadhaame. Haleluuyaa. Yesuus gooftaa. Akkas jedha sagalee Waaqayyo gaafa dubbatu Maatiyos boqonnaa 11 lakkoofsa 28 dhahinee yoo dubbisne akkas jedha. Yesuus itti fufee isin warri dhamaatanii dadhabdanii ba'aanis kan isinitti ulfaatu hundinuu gara koo kottaa. Ani boqonnaa isiniif kenna. Ani boqonnaa isiniifan kenna. Waan jookos fudhadhaa baadhaa ana irraas bara gaariin jiraattu. Yaa obboleewwan koo wanti baay'een isinitti ulfaachuu danda'a. Wanti baay'een isinirra taa'uu danda'a. Jireenyi baay'een garsin qabuu danda'a. Ba'aan keessan maaltu isinitti ulfaate? Sagaleen Waaqayyoo gaafa dubbatu garuu warri ba'aan isinitti ulfaate gara koo kottaa. Warri jireenyi isinitti ulfaate gara koo kottaa. Warri ba'aan garsin qabe, haalli garsin qabe, ba'aa isa biyya lafaa kanarratti baanni kan duwwaa sitti fakkaatin saggoo keerra, lubbuu ofirra keerra kan gattaa'e maaltu jira? Hundi keessan iyyuu yaadadhaa yaa obboleewwan koo Waaqayyo ba'aa namaa namarraa fuudha. Haleluuyaa. Waaqayyo ba'aa namaa namarraa fuudha. Jireenyi baay'een namarra taa'uu danda'a. Haalli baay'een namarra taa'uu danda'a. Ba'aan ulfaata namarra gad taa'uu danda'a. Garuu iyyuu Waaqayyo isa san namarraa fuudhee lafa kaa'ame. Haleluuyaa. Baay'ina ba'aa namarraa fuudha. Wanti natti ulfaatanii waa'ee amarree seenuu laaltakee. Maaltu sitti ulfaata jireenya kee irratti? Maal baattee deemta bara keessatti? Maaltu saggoo kee irra taa'e bara kee keessatti? Haala akkamii keessa jirta? Jireenya akkamii jiraatta?
maaltu ba'aa sitti ta'e maaltu sitti ulfaate maal baattee deemuu dadhabde galgala kana waaqayyoon ba'aa keessarraa kaase galgala kana waaqayyoon isa sitti ulfaate sirraa fuudhee lafa kaa'a. Wanjoon waaqayyo ba'aan waaqayyo immoo salphaadha yaa obboleewwan koo ba'aan waaqayyo sirra kaa'u ba'aan waaqayyo siif kennu salphaadha yookiis immoo inni isa sitti toluudha isa si gammachiisu isa si boqachiisuudha waan ta'eef ba'aa waaqayyo baachuun wayyaa. Ba'aa keessa suqultaa darra waaqayyo sirraa lafa kaa'a. Maali moonni kun sila yoo dubbatu baay'ee si gadi waaqayyo ba'aa keessa seerraa fudhachaa sagalatu sitti ulfaate sirra laftaa'e waliin ka'uu dadhabee siin jira baattii dhumu sitti mul'atu nagi kun har'a waaqayyo isa ba'attee guyyaa baay'ee waggaa baay'ee deemte ba'aa isa gashaa kee kanarra taa'e duwwaa osoo hin taane isa ba'aa lubbuu kee irra taa'e waaqayyo har'a sirraa garagalcha. Lubbuu koo irra maaltu ta'a isa kanarraa nargitu isaan baatee dhufe. Isa kana waaqayyo sirraa lafa kaa'eera garuuyyuu sammuuyyuu gashaa kee lubbuu kee jireenya kee irra isa gattaayyuu hafuura hamaa sirraa lafaan naan jedhe abbaa koo. Hafuura maamsaa sobtaa. Hafuura hamaa ergaa seexanootaa isa seexanni ba'aasaa namarra kaa'u kan namatti ulfaatu jechuudha. Hafuura hamaa fidee dhufnee ba'aan fidee dhufu. Isa kana maaliif kaawwatteessan isa kana boqotteessaman isa kana eenyumtuyyuu boqochuu danda'a guyyaa tokko baatee lafa kaa'uu danda'a garuu isa sirraa guyyaa kamuyyuu harki namaa yookiis harki biraa kan sirraa lafa keenya ba'aa ulfaataa isa waaqayyo duwwaan sirraa lafa kaa'u har'a guyyaa kana guyyaa xamante kanaa kaasee waaqayyo sirraa lafa kaa'a garuuyyuu waa tokko gochuu qabda waaqayyotti amanuu qabda abbaa koo. Eeyyee maaltu nama barbaachisa? Maaltu nama barbaachisa? Waaqayyo nama nu dhabna. Ulaagalatti buutuun jiru wanti si barbaachisu hin jiru lubbuu kee keessatti murteessitee ani jireenya bara baraa qabaachuu qaba jettee murteessitee harka kee gara waaqayyootti ol kaastee yaa waaqayyoon si amanee jettee harka kee gara waaqayyootti ol kaastee amanuu duwwaadha. Akkasiidha. San barbaachisa garuu jedhu. Eeyyee. Garuu baay'inatti hin deebi'uuti kana booda. Har'a booda sitti hin deebi'u. Isa kanaa miti. Isa jireenya kee irra taa'eyyuu waaqayyo sirraa garagalcha galgala kana. Nanama. Hin amantaa? Harka kee ol kaasi. Amantoonni hundi keenya iyyuu lafa jirru kaanee nama kanaaf kadhanna. Waaqayyootu ba'aasaa sirraa fuudhe nama miti harka biraa miti harka ollaa miti harki eenyuutii miti harka waaqayyootu sirraa fuudhe waan ta'eef harki waaqayyoo mooyyuuni hiyyeessa dureessa namaan hin jedhu harki waaqayyoo mooyyuuni ba'aa namarraa lafa kaa'uudhaaf ulaagaa naman gaafatu uffata naman gaafatu beekumsa naman gaafatu meeqa baratte namaan hin jedhu akkas jedhe ana faana yaa waaqayyoo waan na filatteef waan na filatteef galanni si haa ga'u biyya lafaa galeera biyya lafaa hundumaa waan biyya lafaa hundumaa dhiiseera akkanin siin jiru lafaanaa jetta waan ta'eef jedhe waan biyya lafaa hundumaa dhiiseera yaa waaqayyo an lubbuu koo sitti kennadheera maqaa koo galmee jireenya irratti naa caafte waan naa caafteef galanni si haa ga'u. Ameen. Harka keenya walitti qabnee hundi keenya iyyuu ililleedhaan waaqayyoon waaqessine duraanaan keenya inni irraa baacoodha waan ta'eef beekama gabaabsine